Sana haaduu maratti makartafaa wajjin kukkutee garuu dinnicha basanjaalii fi kaarotii immoo maksharaa kan itti kaarotii fagaffagan yookaan akkasiidhaan isaan godhee jechuudha. Shunkurtii garuu beekan akkasii babbaqaqsee godhee yoo xiqqeessitee kukkuttanii bishaan itti baay'ata waan ta'eef kuduraa kana akka kanaatti qopheeffannee jirra. Baay'ee fooliinsa nama hawwata dhugaa dubbachuu fi kana booda Beekus waamadhee daandii koduraa sibuufadhee abjoon koduroo dhugoomee. Ashamaa harka foonee kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii seenaa wiilii kan taatan hundi keessan akkam jirtu fayyaa keessanii ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Isinillee akka nagaa taatan waaqarraa abdiin qaban saniin jedha. Har'a viidiyoo itti aanu walitti deebinee jirra. Duraan dursa gara viidiyoo kootiitu hin ce'in dura namoonni maatii naaf hin taane sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa jechuun kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Warroonni maatii koo taatanii amma yoonaatti laayikii fi sheeriidhaan na wajjin jirtan onneen koo guddaa isin galateeffatti jechuun jaaladha. Har'a gara hojii lammaffaatti dhufnee jirra. Innis haala ittiin bakkooraa hojjetanii jechuudha. Bakkooraa hojjechuu fi akkuma argaa jirtanii baaxiruunesii qabaa, kusbaaraa qabaa, qaaraa qabaa, giriin basalii qabaa. Waraqaarii beektu yoo ta'e shunkurtii adii yookaan qullubbii adii qabaa, dinnicha qabaa. Gimaash isaa basanjaalii beektudha yaadarraa soofee miicadhe qopheeffadheera. Kaarotiileen akkuma kanaadha. Asitti immoo shunkurtiin qabaa gosa lama jechuudha. Shunkurtii adii fi shunkurtii normaalii isa diimaa jechuudha. Haala kanaan eeggan kuduraa isaa miicee qopheeffadhee booda nan kukkutaa jechuudha. Ela kunoo argaa jirtu ta'e akkuma argaa jirtan kana shunkurtii fi wantoota giriin basalii baaxiruunesii fi kusbaaraa makartafaa maratti naaduudhaan kukkutee warroota akka jazarii fi dinnichaaf basanjaalii immoo kaarotii faana mafaaqaa kan ittiin kaarotii faaqaniin isaan hin faaqee jechuudha. Kunuunsa kana akkaataa kana shunkurtii immoo barkat godheen guddiseen kukkutee yoo xixiqqeessee mummuree bishaan ta'a booda kuduraan kun jechuudha. Gara bishaanitti ce'a. Sana booda akka kanaatti kuduraa keenya waliin makannaa. Basumaan baay'ee urgaa dhugaa dubbachuuf as keessa viitaaminii baay'ee argattu. Qimamoonni qopheeffadhe kunoo kanadha. Kammuun daakamaasaadha, jillaan daakamaasaadha, barbareedha, irdiidha, ija kammuunii fi ija jillaaliidha, bizaar kaarii qaba, ashaboo qaba. Asirratti ashaboo qammastanii ilaalaa deemtu jechuudha. Jechuun qammastanii tuttuftanii yoo arabaan danda'ama akkamiyyuu. Asitti immoo baakin paawudarii qaba, gabshaa yookiin maankaa shaayii tokko xiqqoo ittiin godhadha. Namoonni asirratti kaameeraa fayyadaman jiru. An kaameeraan fayyadamu, baakin paawudarii man fayyadama. Sana booda akka kanaatti kuduraa koo mix godha. Waliin makaan jira argaa jirtu yoo ta'e baay'ee urgaa dhugaa dubbachuuf fooliinsa baay'ee nama hawwata kuduraan kuni. Akka kanaatti erga waliin maknee booda daakuu xahiniyyaa keenya finnee itti naqannaa jechuudha. Daakuun xahiniyyaa kun shumburaarraa hojjetamu natti fakkaata. An xiqqeessii hojjedha. Isin ammoo amma baay'ina nama keessanii nyaata nama keessanii ilaaltan jechuun mirga keessanidha. Ilaa itti naqachaa jira. Bakkooraan kun baay'ee mi'aawa dhugaa dubbachuu fi viitaaminii kuduraa baay'ee of keessaa qaba. Sana booda qophooftanii booda mix gootanii waliin maktanii akka kanaatti baay'ee furdisuun qabaatanii lasas gootanii magaddistu. Egaa akka kanaatti bukeeffattanii qimamii keessatti gootanii ashaboo keessanii ilaaltanii ni keessu. Saatii tokkoo fi saatii walakkaa saatiifis dursanii akka ajinaansa taragaagguuf keessu jechuudha. Erga ilaallattanii booda
baay'ee furdaan godina booda nagartu kuduraan kun gara bishaanitti jijjiirame xiqqoo ofiisaayyuu bishaan baasa kuduroonni jechuudha ofiisaanii bishaan baasu booda sana booda asitti zayitiin qaba zayitii baay'ee ho'eedha asaambusaatti xabbaseen ka'ee akkaataa kanaan ilaa agartanii akka inni qallatee jiru ajiinaansa zayitiin baay'ee ho'ee jira asitti ittiin asaambusaa waan xabbasee baaseefidha. Sana booda maankaa godhaan fuudheenii warroon harkaan fuudhanii jiru maankaadhaan inaaf wayyanaaf akkas godhee soorii zayitiin baay'ee ho'anatti fakkaata. Yeroo nyaata hojjettanii wantoota zayitii keessatti hojjettanii kan isin beeksisuu barbaadu hordoftoota koo abidda ittiin baay'isinaa wanta abiddi itti baay'ate irra keessa bareedaa ta'e keessaa mi'aawu dhugaa dubbachuu abidda qannastanii itti sosochoostanii qassa dhiyoo bishaatii ixaamiinsaa gaarii ta'a. Yookaan mi'aansa amma fakkeenyaaf shiroo daddaftee falfal jettuu fi shiroo irra teessee takkachaa oolte waxiisaa kam turre mi'aa eessunumaaf hin dhiisa deebiisa. Akka kanaatti eegga goone booda agaasii keenyatti qannafannaa suutadha immoo adiraa keessa zayitii gaafa keessa buustanii of eeggachaa deema yoo fi of eegne waaqayyoon nu eegee jenna. Sana booda akka kanaatti qazanii gaggalagashanna abdasaa immoo beeksisa itti qannasuu qabaattu qannafamuu qabaata bakkooraan kun sirriitti bishaachuu qabaatan saniin jira. Akka kanaatti hojjetama bakkooraan keenya. Roobbii fi kachappiidhaanis warroonni barbaadan soosiisaa hojjettanii ittiin cubbattanii nyaattu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee mi'aa ramadaana keessa immoo filatamaadha. Asitti immoo gargaartu yoo ta'e xibsii illee hojjechaa hin jira gargaarsa xibsii. Ani nyaata biyya keenya jara koollee barsiiseera baay'ee jaalatu. Kunoo sallee abidda isaatti qannasiira yeroo azaanni ba'uu fedhu immoo bakka deebisee isa qopheesse kaayiraan saniin jedha. Chipsii hojjedhee irratti firfirseen isaanii laadhachuudha. Saambusaadha, xibsiidha, bakkooraadha. Chipsiinis jira shorbaan immoo bakkee jira. Haala kanaadha foxuriin koo har'aan saniin jedha. Beeksisa asirratti beekaan saanaa kanarratti buku kana as qooddadhe maaliif isa sana soomiidha. Boodaan qaaqquudha yookaan buuphaatti hin buusudheen soorii sagalee koo buuphaadha sanatti himma kujedheen asirratti hiree boodarraa nyaadha waan ta'anis jechuudha zayitii biraadhaan xabbafadhe buuphaa kanaa affeeltanii lamatti babbaqasitanii akka kanaadhaan qabdanii ittiin waliin maktanii jechuudha. Hojjechuu dandeessu kana duwwaa miti dinnichallee giingoo yookaan sirkilii kuttanii bazanjaalii sirkilii kuttanii ittiin xabbasuu dandeessu ittiin qabdanii jechuudha. Xiqqoonanii bu'uun isaanii ilaa qallateera. Isinumatti agarsiisuun malee ittiin hojjechuuf fedha isaan qabu gargaartu miti. Akka kanaan beekuus waan maddee daandii koo duraa si buufadhee abjoon koo dubroo dhugoo